Hello, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa jirtu anuma siyaasni jedhamu nutti keessanii seenaa jiru kanaadha. Egaa nama kana hundoo miidiyaa hawaasummaarra badee ture baay'een keessanii iyyaafachaa turtan obsaadhaan qabannee isiniif dhiyaannee jira. Kun amma na wajjin jira, mana koo jira, feena bira jira jechuudha. Mee haala keessa dabarsee amma immoo haala akkamiirra jira akkuma argitan amma kun laayivii galaa jira hin taphataa isin bashannansiisa kana booda egaa sababa garaagaraadhaan kan ka'e miidiyaa hawaasummaarra badee ture baay'een keessan beektu seenaa mi hundumti keessan mee kanaan namoonni obsaa teeknoo jaallattoonni isaas maxxansa isaa kana sheer godhaafiiti haalan dura jirus wajjin haasofnaa akkuma kanaan dura waadaa isiniif galee ture manatti nawwaamaa haala isaanii hordofaa kan jedhee isinitti himeen ture. Bifuma kanaan kunoo dhiyaatee jira obsaan jechuudha. Waan baay'ee dubbata wantoonni keessa dabarse akkasumas immoo haala kamirra jira kan jedhus immoo gama keenyaan kan laalli ni jira waan ta'eef waan baay'ee waliin haasofnaa seenaa hundumti keessan. Obsa akkam? Akkam? Jirta? Baga nagaan dhufte abbaa biyya. Atillee na kabajjee haala fayyaa kiyyaa akkam maalirra jira? Hochuuf mana keetitti naaf yeroo keetiif na kabajjee baay'ee si galateeffadha. Abshir. Inni guddaan baga fayyitee egaa akkuma beekamu kanaan dura miidiyaa hawaasummaarraa baddeetu teetta. Sababa miidiyaa hawaasummaarraa baddees immoo rakkoon fayyaa si qunnameera. Dhimma rakkoo fayyaa sammuu akka si qunname hundumti keenya ni beekna. Miidiyaa hawaasummaa kanarratti namoonni baay'eenis haasaa turaniiru. Egaa amma immoo waan baay'ee keessa dabarsiteetta, waan hedduu keessa dabarsiteetta. Baammas irra deebi'ee baga fayyadamsiin jechuu barbaada. Obsaa waan baay'ee isinitti dubbata. Haala keessa dabarsee haala hamaa keessa ture baay'ee miira abdii kutannaa miira sadarkaa hamaa keessa ture. Amma garuu akkuma isin argitan kana dhufee dhiyaatee jira dubbachaa jira isin taphachiisa iyyuuti. Egaa inni guddaan baga fayyadamsiin jedha. Akkasumas immoo dhumarratti hubannoo hawaasni keenya waa'ee dhibee sammuu irratti qabu maal fakkaata kan jedhu akkamitti jijjiiramuu qaba kan jedhu irrattis kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Ammas obsaan nu gidduu jira obsaa teeknoo baay'een keessa namoonni hin beekne yoo jiraatanii obsaa teeknoo jechuun yuutubara Oromoon qabdu keessa yuutubara beekamaadha. Namoota baay'ee gargaaraa turedha dhimma teeknooloojii irrattis dhimmoota garaagaraa irrattis odeeffannoo garaagaraa kennaa turuun isaanii beekama. Egaa sababa garaagaraa irraa kan ka'e rakkoon addaa isa mudate rakkoo sana maal akka mudate gabaabsee nuuf ibsuu danda'a. Rakkoo kana isa mudateef jecha toorarraa badee ture. Anis immoo baay'een keessan immoo an Harargeen jira akkuma beektan Harargeen jiraadhaanii Harargee waan jiruuf iyyaafadhu dooktar nu gaafadhu obsaan jalaa badee jira akka nu jalaa miidhamu hin barbaannu jechaa turtan baay'een keessanii anis akkuma waadaa isiniif seenee obsaan kun mana koo keessa jira baga nagaan dhufte basa deebisi jira. Haala gaariin na simattee haala gaariin jirte yeroo hedduu hiriyoota keenyatti erguudhaan akkaan dhufu na gaafachaa turte garuu anis naaf mijuun yeroo sanatti garuu har'a haala mijeeffadhee dhufee mana doktor naaf yaadatti argamee jira. Hedduun keessan na gaafachaa turtanii karaa sooshaal miidiyaa nanii qabuun karaa feesbuukii kiyya obsaa Ahmadiinii akkasuma karaalee waatsaappii immoo karaa garaagaraatiin hedduun keessan na gaafachaa turtan obsaa namni gariin obsaa maraatee jira gariin ammoo obsaan ni dhukkubsatee gariin waan adda addaatu ja'amaa ture anillee argaatiin ture sooshaal miidiyaa kanarratti. Waan kanarratti yoon gabbahee kan hin deebi'u kan nu ta'e wanti kun darankuu sammuu kiyya na jeeqa ani gara wanti irraa dhukkubsadhe waan biraati wanti namni irraa haasawaa jiru waan biraati ani ammoo kan irraa dhukkubsadhe haqa kiyya dhabuudhaan namni gaa haqa dhabee nama haqa dhabee beeka akkaataatti waan sanirraa miidhameen jira haqa kiyya akkamittiin dhaba namni ni gartee akkaan obboleessa kiyya akka hiriyaa kiyyaatti jaaladhu akkamitti akkasina godhuu danda'a nama miidhameen ture. Gabaabsee namni kun hanga ammaatti haqa kiyya hin deebisne haqa kiyya kan deebisu ta'e deebisee kan hin deebisne ta'e bal'inaan fuulduratti amma waan biraatiif kan as dhufe fuulduratti bal'inaan karaa sooshaal miidiyaa kiyyaatiin irraa dubbachuu danda'a ibsu hawaasaaf ifa godhuun qaba waan kana garuu wanti ani irraa dhukkubsadhe sammuu kiyya na jeeqe na dhukkubse waan biraati haqa kiyya dhabuudha. Namoonni ammoo sooshaal miidiyaa irratti kun haasoo agartee ani hiriyoota kiyya mana keessatti tasgabbii dhabee sammuun na jeeqamee ani haasawaa ture fuudhuudhaan dhoksaadhaan na waraabuun sooshaal miidiyaa irratti feesbuuk irratti yuutuub irratti facaasuudhaan namoonni hedduun hiriyoonni kiyya keessaan na barreessanii obsaa maal taate dhugumaan maraatte naan jedha garii waan adda addaatu haasawamaa ture garuu akka namni haasawaa jiru miti
akkuma nargaa jirtanii alhamdulillah ni galata rabbiiti fayyaan qaba fayyaa rabbiin naa kenne kana fayyaa hin qabu jee haaluun kuni gartee ni'maa rabbiin tole sirratti oole fayyaa rabbiin sii kenne kana haaduudha ani fayyaan qaba alhamdulillah haqa kiyya kaniin dhabe kaniin miidhame garuu namoonni adda addaa namoonni hedduun obsaan maraatee jira dhukkubsatee jira jettanii hedduun keessan nagaafachaa turtan gariin ammoo hiriyoota kiyya dubbisuudhaan obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya kanaan waliin jiru dubbisuudhaan gargaarsallee namoonni hedduun kan gargaarsa naa guureetu jira bifaan ani gartee hin yaadinitti bifaan ani hin eeginitti dhugaa dubbachuuf kanaan hedduun isin galatoomfadha maaliif oromoon gartee nama gargaaruu isaa natti mul'istanii oromoon nama isaaf waan xiqqaa waan guddaa nama hojjetee miti nama waan hedduu hojjetee jira sooshaal miidiyaa irratti kana dura uumamaan beekurraa akkaataa itti fayyadama waa'ee teknoolojii waan tokko tokko uumamaan beekurraa karaa yuutuubii chaanal kiyyoobsaa teknoolootiin dabarsaan ture uummata oromoo gartee uumamaan beekuun akkuma doktor Naafiyaat waa'ee fayyaatiin uummata tajaajilaa jirutti anis uumamaan beekuun uummata kiyya gama yuutuubiitiin uummata kiyya tajaajilaan ture waa'ee teknoolojii akkamitti uummanni oromoo gartee teknoolojii guddatuu qaba akkaataan itti fayyadama sooshaal miidiyaa akkam waan jirratti yeroo hedduu nama jalqaba warroota gartee jalqaba waan kana barsiisaa turerraayi kanaan na beekan namoonni hedduulleen obsaa maaliif waan kana dhiiftee maali haalli fayyaa keeti waan hedduutu haasawamaa ture angaruu fayyaan qaba haqa kiyyaan dhabe rabbiin haqa kiyya sanillee hana baasu garuu kana keessa gargaarsa naa godhameetu jira gargaarsa kanarratti hedduun gammadee hedduun isin galatoomfadha warra na gargaare an nagayaan qaba alhamdulillah fayyaan qaba haala duraan gartee haqa kiyya dhabuudhaaf jeeqame sanillee amma iftas gabbeesseetiin jira. Yaa naagala baay'ee yeroo baay'ee ofirratti hin beeknu sigalee amma dhibeen obsaan dhukkubsee ture dhibee dhiphina sammuu hamaadhaan qabamee sadarkaa qaama isaa miidhuudhaan amma miidhuurratti gahuuf ture garuu inni guddaan sababa fayyiteetta amma baay'ee haala dhibee sammuu ilaalchisee hawaasni keenya ilaalcha garaagaraa qabaate jechuudha. Namni baay'een dhibee sammuuni namoonni hundumaan maraataadha jedha actually jecha kana fayyadamuun barbaadu ture amma yeroo baay'ee namoonni baay'een maraatummaa kan jennu yeroo baay'ee qullaa buusee karaarra nama deemu jechuudha. Garuu dhibeen sammuun sababa garaagaraadhaan kan keenyamatti dhufa. Fakkeenyaaf amma dhiphina sammuu garmalee ta'uu danda'a waan argattee kanaan dura argattee turte dhabuurraanis ta'uu danda'a waan jaallattee turtes dhabuurraanis ta'uu danda'a akkasumas immoo kanaan dura qabatte ammati waan sirraa hubadhe tokko maallaa miidhamteetta namni si miidheera sababa sanarraan kan kee sadarkaa hamaa keessa amma sammuun kee amma keemikaalli sammuu keessaa jeeqamutti illee ga'ee turte jechuudha. Garuu kana keessattis immoo tarii mallattoon ati ofirratti hin beekne tokko tokko sirratti mul'achuu danda'u. Kana sila osoo hin taane keemikaalli sammuu keessa jiru waan jijjiirame yeroo sanatti jechuudha. Mallattoo garaagaraa agarsiisaa turte ta'uu danda'a. Namni gaawwan baay'aasa waan namni jedhus hundumaa fudhachuu hin qabnu. Egaa akkuma jettee waan baay'ee miidhamtee turte erga miidhamtee immoo sammuun kee baay'ee xiqqoo sammuun si dhukkubee ture. Kanarraa immoo fooloo'aappii yookiin immoo hordoffii yaaliin si godhamaa ture sheeka biras deemtee waan baay'ee si godhamaa tureera. Ammas immoo gara fuulduraattis immoo wantoota gorsa baay'ee siif goonu qabna jechuudha siif wajjin turre jechuudha. Inni guddaan sadarkaa kanatti fayyee dhufuunsaa isin wajjin taa'uunsaa waan guddaadha. Ammallee taanaan obsaan wanta miidhame qaba, waan lus godhe qaba, wanta dhabe qaba. Sababa kanarraa kan dhiphinni sammuu hamaa yommuu inni immoo sammuu namaa keessatti jeeqamu keemikaalli sammuu namaa keessaallee battala jeeqamaa deemutti namni suni miidhaa guddaarraan geessuu danda'a jechuudha. Kanas isa mudatee tariitii maal fakkaata obsaan kanaan duraa maal fakkaata amamuu maal fakkaata kan jedhu mee obboleessa saraa dhageenyu waa xiqqoo dhageenya deebinu. Okay. Mee amma obsaan egaa akkuma beeknu qeerroo jabaadha. Obsa fuuteetta? Yoo fuutanii. Fuudhuuf ammoo yaadaan qaba. Ati ilaalaa nimee tokkolla. Qabachaa akkuma argitanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Dr. Naafiyaat arraa hundumaa. Obboleessa isaati mi'a? Obboleessa isaati. Obboleessa isaati sagaleen keessan wal fakkaatu. Wal fakkaatu. Dr. Naafiyaat biratti argamna. Afeerra mana isaa jirra. Akkasuma obsaan agaagaa ati gaafattutti jalqabarraa kan jettu miti. Obsaa yeroo jalqabaa gaafa dhukkubu ramadaana keessa ramadaana guyyaa takka faati. Kan dhukkubsatee obsaa haasa'u baay'isaa dhufu. Yeruma san
akkuma inni amma roofoo haqa isaa dhabee ta'uusaa. Kanaanillee sirrittiin akka sababii isaatii isin dhukkubin waa baay'ee jira haqa isaa dhabeeti. Ramadaana dura mucaa kana amma inni meeshaa waliin hojjetaa ture kana biyya Yemenitti waliin turre akkasumaan biyya Yemen irraa isaan bara 2010 takka keessa deeman gara biyya Ingiliiz maatii isaa waliin achi booda nama waliin turan anillee baay'ee waliin beeku mucaatan isaan sirriitti waliin beekan waliin barachaa ture. Amanee hojii bizineesaa kanaanis isatti hirkadhee hojii isaa kana keessa seenuu dhiisneetu naa gala waan ta'e dhabeera waan dhabe sana diippilii piraayivesii isaa yookiin immoo baasuun barbaadne mee amala addaa akkamii agarsiisa? Amala addaa akkamii agarsiisa? Eeyyama isaatii waan ta'eef eeyyama isaa naasuusaadha waan ta'eef. Dhugaa jalqaba walumaa akka biyya Arabaa irraa gallatti qabsaan birrii guddaa qabaachuu ture. Birrii guddaa kanas waan hojiillee dubbachuu hin barbaanne birrii guddaa kanas mucaa kana waliin hojjetu balleesseera. Ramadaan irratti haasa'u baay'ee isaa dhufamsaa. Fooqii akkasiin ijaaraa makiinaa akkasiin bitaa maali? Anis nan ajaa'ibee mucaa baddeessaa tokko waliin malee jirra. Mucaan baddeessaa naan jedha osoo haasa'u sirrii haasa'u jedhu maal ta'e? Anillee na dhibeen jiru haasa'u. Amala kanaan dura qabu haasaa kanaan dura qabu irratti jijjiiramee jira. Amma jaallatee osoo hin taane asirratti gaa obsaanii keemikaalli sammuu isaa keessa jiru waan jeeqamee fi dhiphina hamaarraan kan ka'e akkas ta'e. Okay, continue. Kanarraa kan ka'e jeequmsa inni keessa jiruu fi akka mucaa kun akkas godhes nan hubadha. Anis beeka akka inni waan hojii kanarraa fi maallaqa kanarraa jeeqamillee naa galee jira. Akkasitti tasgabbeessaa dhufoomsaa waa hundi ilmi namaa lubbuun ni dabarti. Namni fayyaan jiru lubbuun jiru tokko dalagatee argata. Waan dabretti dhiisii rabbi irra dhiisii bira kutuu dalagannee arganna. Anillee waan kana yoon hojjedhee biyya kanarraa illee deemuuf yaadutti hin jiran hundi deeme waan hojjedhe siin gargaaraa waan qabnu oolmaan qabnu akka duratti waan kana ofirraa bira kutuu jechaa ture. Deebuu dide sammuun isaa gara kana. Karaa nuti jettu lakkumaan jiru itti hammachaa dhufa. Lakkumaan jiru itti hammachaa dhufe. Ramadaana sadaffaa akkana baay'ee booda. Mucha akka abdii kutannaa keessa abdii kutannaa keessa baay'ee booda ani salaatee ittara wayii dhufe narrika. Maaliin see maatiin kiyya biyya alaa jira biyya yemen jira alaabaa biyya obboleessa. Waan maatiin kiyya du'ee isatti himu. Gandilleen baay'inaan isa dubbisa silkiin. Waan isa ollaan irra yeroo baay'ee argameef isa dubbisa. Narrika dhalee isin jiinsisaa narraa dhagee dhufeessa waan akka harmeentii duute abbaan kee du'e isaati rifadee tolseera. Isa akka malee baay'ee ati nan gargaartu waan kasaaree bakka jiru jibbii maal jedhan. Aboo kana yoo taate rakkoon qabu ilmi namaa kasaaruunis waan jiraate harkachuunis waan jiraate ilmi namaa wanni addunyaa kanarra jiraatu harkachuu fi gammachuu bichaaf dhabaa jira harkataa jira waa hedduu jira kan ofirraa dhiisi jettee tasgabbeessee sossobeetti halkan sana achumaan nagaan bule san boodarra bakka itti hammachaa haasawaa amma isaa dhufe san boodarra adeemsa miilaa gartee deemsa baay'ise bakka mana nuu nan baradha maal jaa hin baratu deemee turee deebi'aa ganama bee galgaleera deemaat moolu bakka yaaduma kana wajjin anaanis wal jibbaa dhufe bakka ana arguu hin danda'u nan arge gisee takka takka na dhokotee darba gisee kana wal dhufne takka takka na dhokotee dabra kana kanarratti itti hammachaa dhufe anis jala bakka haala bakka adda adda ji'a torbaan ji'a jahaan deemaa ture. Alhamdulillah ragaa fayyee ji'a jahaan kana booda gara sheekha tokko as finnee ergeen hawaasni Oromoo uummanni Oromoo bari booda asitti yaala argate. Jaa ani waa'ee naaf obsaan erga hojii dhalanirraa ilaa hamma jiru kanatti akka nama saahibaa adda baanii beelus biyya Arabaattis biyya gallees walumaan qabamnee galle amala isaatii fi haasoo isaatiif waa hundi isaanii waan beeka. Amma alhamdulillah hedduu jijjiiramee jira gaas dhufee yaala harkatee guyyaa 15 bikka sittara turre fayyi. Kanaan durallee bikka biraan geessinee malkaa jidduu bikka jaamuu sheekh makkanaati sheekh Ahmad Tawhidaa jaamee inni illee nama cimaadha. Amma gaa ofiin hojjetu ilmi isaa hojjeta. Ilmi isaa sana waan dandeettii baay'ee hin qabneef xiqqoo achitti waan xiqqoo fayyee deemnee inni fayyee deemaa nun jee nan fudhachuu hin jidde keessee kiyya naa fudhachuu hin jidde gaafata. Maaliif nan beeka nama waliin jiraannu obboleessa kiyya kanarra xiqqaate akka inni sirratti hin fayyin haasa'u isarratti nan beeka. Namni ammoo bisa waliin haasa'u siituu maraataa naan jechaa ture. Siis sammuun ta'e rakkoo qaba malee mucaa akkanatti haasa'u mucaa akkanatti dubbatu mucaa akkana yaada bareedaa qabu hin fayyinu jetta bakka keessa kiyyatti rifadheetu wanca jalaa jedha. Waan namni irraa arge kana boru arguutaaf namoonni kun jeetu waliin gallee garaa finfinnee ji'a takka akkana turre ammaas xiqqisho wanni akkasii itti deebitee jeequmsa namni kun bisee waan takka ta'ee waan harkaa hin qabne diinagdee harkaa hin qabne firraa gaddeebi'u magaaluma finfinnee nama hirna gaddeebi'ee hirna kitti gisee gaddeebi'ee amma isa boodaa maqarrashaa kan fayya kana itti dhufe maas. Halkan keessa naa dawwalee haasoo baay'eetti haasa'e biyya keetti hin jiru. Biyya bakka bicaa kana lammaffaa itti deebitee jira maan jeetii yaade
giseen taa'u ganama micaa saahiba keenyaa kan bira ture ka'ee biraa deema. Gara fira kiyyaatiin deema jee hirnaa fi baroota waliin dhiyaatte nuti biyyaaf baroodaadha abbaan fi dhalootaaf baroodaadha. Gara adaadaa kiyyaatiin deema jee isa kana bira dhiisee deeme gara baroodaa. Akkasittiin harmeetti jettee booddee harmee birrillee waan harkaan qabnu waan qabdu. Sagaleen hin dhagahamu jechuudha. Akkasitti si'a lammaffaa kana fayyadamneeti fayyadu jaaneeti shayin malkaa turresan kan ammaa kana san ta'e kan malkaa turresan fayyadu jaanee gara manaa galaa jaan an keessa kiyya na fudhateen turre gaafsa na fudhateen turre maaliif nama kana waliin jiraachaa turre obboleessa kiyya narra xiqqaadha akka waan an guddisee takka haasa'u isaa irratti naaf gala akka inni sirriitti qulqullaa'e xiqqoo haa fayyu malee sirriitti qulqullaa'e naaf gala fudhachuun didee shayini bakka bahuu qabdeen hayyee rakkoon qabu jeen anis yoo itti waan ta'ellee gara mana doktora faana dhufa malee as naaf gaajee deeme amma namoonni ijoolleen firaa kana kan gisee dhufte obsaan akka maal gisee hin fayyine sirrii hin gisee jeen innillee inni lola namni tokko gisee fayyaan ta'e loluu waan jiraate naan lola na reeba argaa nan duubaasa anuma argaa nan duuba humna qabda hirree daawullee kana kun irratti gurraachuma naan jedha. Actually yeroo sanatti wanta godhu akkuma jalqaba jedhedha tarii keemikaalis waan jeeqameef xiqqoo dhiphina hamaa keessas waan jiruu fi nama jibbisiisuu danda'a nama loluu danda'a mara kun waan ta'eef waan darbee haasaa jirra waan ta'eef. Yeroo sanitti akkuma inni jedhutti dhugaadha isa arguun isa qofaa miti. Hiriyoota keenya kan hojii biizinesa sanaa shaatii goggogaadha. Hojii isa warroota waliin hojjetan hunduma isaanii yeroo dhufanii natti dubbatan arguun fadhu. Maaliif haasawaa haasawnu keessa waa'ee sanii natti kaasu. Nama waa'ee sanii natti kaasu gaafa sanitti amma rakkoon qabu gaafa sanitti. Itti miidhamtee jirta waan ta'eef. Baay'ee haasa bakka nama san dhiisee deemu. Isaanis yeroon isaan dhiisee deemu kana inni maaliif. Nama jijjiiraa akkanan ture nama harka wal geenye hundatu jira. Hangatiin areebaa ture ijoollee firaatti ijoollee isummaa kiyyaatti nan himaa ilaa amma biyyummaa tiyyaa isummaa kiyya bira deemne isaan kanaan illee akkamiin hanjaan na gaafatan waa'ee fayyaa isaa hin fayyine sirriitti inshaallah rabbillee ittiin deebisin yoo kan itti deebi'u taate mana yaalaatiin geessiseetiin taa'u jira maaliin jaan naan lolaa ture uummanni ati fayyaa hin qabne malee mucaan fayyaa hin qaba haasawa bareedaa kana haasawa. Maaliif kana jechaa turan yeroo ijoollee hiriyoota amma hiriyoonni jira yuutubaroonni warroota viidiyoo waliin waraamu jechuudha. Ijoolleen mucaan tokko jira beekaa tubeejaan yaasuun birraa jira isaan kana bira waan dhaqu waa'ee biraa haasuun waa'ee maalitti waa'ee akkamitti viidiyoo waraabna akkamitti waan haaraa hojjennee uummataaf dhiyeessina waa'ee akkasitti haasuuna isaan waliin yeroo jiru nagahummaan haasawa yeroo maammeen ol seen ammoo mana yeroo isa bira gahu waan biraa ammoo waan itti miidhamte waan ta'e waan kaasanii isaanii waliin galu jechuudha yeroo kana ijoollee sanii amma isaan dhufanii obsaa yeroo nu bira dhufu likkitti haasawaa jira. Fayyaa qaba sii ka fayyaan qabne ati caatii qamaatee fi mucaa miidhuu barbaadda siitu mucaa miidha waan akkasii jechaa ture. Amma jirratti gaaffii si gaafadhu miira abdii kutannaa keessa galtee turte abdii kutatteetta baay'ee akka nama abdii hin qabnetti of yaaddee turte yeroo sanas jedhee yaada. I think maaliif itti miidhamteetta waan ta'eef baay'ee nama si jibbisiisa yeroo sanaa hojii sanas si jibbisiisa nama sarbuun feetu turte. Mallattoo masaati kanaaf haasaa jedha waan kun jechuudha. So amala addaa wanta addaa irratti argitan biraasti gabaabsi. Gabaabsatti dubbachuudha amala addaa kana keessan arkee kan amma achitti fayyadu gaanii baanee gara Finfinnee deebinee torbee lama kana taa'e amma jibbii wanni akkasiisan xiqqoo dhufa haasawaa jijjiira dhufe ka'ee deema mana nama gatee hirna deeme anillee kan mana hojjedhaa ati isumaa hin qabdu amma isumaa harkaan qabu hojjenneetii bakka jireenya keenya maal jennu malee. Ani hargee deebiin barbaadu jedhee Finfinneetti jiraate inni na biraa kutan amma yaadaan ture bitaan kun akka irra jiree nan dawulaa silkii keenya kaase ture yoo natti deddeebise kaasa eegina mucaa gaafadheen mucaa inni bee waliin jiru kan akka obbolummaa waliin jiraatu tokko jira diggaanii warra jiraate mucaa kana gaafadhee aboo nagee jira mina na hordofaa ani gisee bilaanu nagee jira na fakkaata na hordofaa naan jedhe hayyee adil hordofee mucaan kun akkasi biraa deemuun jedhe. Akkasitti guyyaa lammaffaa subii natti bolan kan subii azaana yeroo salaataa deemu natti bolee haasawa baay'ee jijjiirama haasawa mucaan kun bakka ammallee itti jechaasee rabbi haasuun jee itti dhiiseen bulee ganama harmeetti jette bolee ummaatiyyaan akkanummaa ammallee egaa mucaa itti deebisu jira nama kana gisumatti oowwituu garteen dhukkubni fuudhisee jalqabas qabe dafanii yaalan mucaa kana ammallee egaa maalleenyi aboohuu ni argama boruu daliinee finna nuti boruu daliinee finna. Waan qabdu ergi anis ni ilaala waan qabdu ergi mucaa kana mallee bikka yaalaatiin geessan jedhe
ummaan tuyya rabbi umurii isaa dheeressu lakkinaan jennu dafii bika alaatiin na lakka biyyatee maallaqa nu ergite achirraa boruu deeme jeegisan ka'e inni badee jirra. Adaadaatii biraan deeme jee jeegamee jira waan ta'eef adaadaatii biraan deeme jee sagalee ol kaasee jiru. Inni achirraa amma gisaan finfinnee irraa birrii na argitee harmee kiyya achirraa meeshaa yoo qopheeffadhee amma lammadee maasis deebuu natti ulfaata jee manallee gadhiisee uffata kan garte kan waan hin qabnu harta kan guurani oda baasatti keessa muradee boru gara hirnaan deeme jee achirraa badee adaadaatii yaa biraan deeme jee mucaa biraa deemee badee karaa baroodaa qote. Amma of beekaa baroodaa bira dabree ayyafa korobbu. Bakka biraatti bu'ee achi bulee masgiidaa kana kana deemee osuma achi jiru adaadaan xiyyeetti himee waleen. Silkii nuti laa kaasuu xiyyaa adaadaatii silkii itti dabalatee xiyyaa sanii akkuma obbolummaan ni jaallate xiyyaa sanii laa baay'ee qabdi isheen itti dabalte itti deddeebiftee jalaa kaasa eessa jirtaa ayyafa koruun jedhe hayyee ganama harmee isii waliin dhaqanii achirraa isaanillee uffatu waanuma fira ta'e uffatu. Jechuun nama hundumaan jibbaa firas jibbaa jira. Nama haala waliif gara namoota kaan nama firaa gartee kan isa wallaanuutti dhiyaatu kan bika alaatti isa waan jechuun uffatu harmeeti yalla silkiin dubbisu baay'ee jaalatu. Akkasitti adaadaan teessan amala qabdii itti dhiyaattee sossobdee kadhattee nyaatallee achitti bilcheessitee fiddee nyaachiftee mana galchite. Akkasiin irratti dabalanii ati tas jibbaayee ati illee lafa jeeqinii manni jira hoottu akkas jeete naan jaaniif dhufee jechuudha achitti nutti dhufee gaafa sanatti illee raawwattee laayivii waraabdan gaafa isin laayivii waraabdan san harka lammadaa bika sheekaa filleessa. Kanaaf amala addaa yeroo sana fakkeenyaaf wanta isin arginu faanii arga ture wanta addaa fa'aa yookiin immoo abdii kutannaa fa'aa waan addaa fa'aa waa'ee jireenyaa kanarra waan abdii kutannaa haasawni baay'isee jiruun barbaadu salaata fayyaa fi ibaadaati jedhamee birrii wanta kan nama fayyadu birrii kan nama dura argadhee balleesse birriin bu'aa kan qabu kana haasa'u bakka Anis galatoomii amma akkamidha usaan jijjiiree jiramne amma. Ammallee niin beekaa obboleessa kiyyaa waliin turre amma usaan sirriitti dhibbarraa dhibbatti jijjiiramee jira. Kanaan durallee gaafa bika sheekaa irrallee deebi'ee haasawa gaafa bika sheekaa kaan irraa baanu uummanni fayyee bahan jaan ani fudhachuun diitiin fayyee arrallee dangatti shayini gisee bahan jaan niin fudhe sirriitti maaliif ani amma amma xiqqee kan jimaa qabee maal jiru kana amma deebi'ee hojii haasawa kana keessatti hin saraani. Haasawaa inni dur jibbu faayaan haasawaaf ni fudhatama. Haasawaa hojii gaafa kanaan dura kan jibbaa ture kan jibbaa ture gisa itti haasawu ni jibba ka'ee deemee bira. Amma kanaan dura kan inni haasawu inni jibbaa ture kana gisa itti haasawu ni fudhata. Waan biraallee waan isa kana sammuu isaatii fi haasawu isaa kana madaaluuf waan biraallee gisa itti haasawu sirrii na deebisa. Amma alhamdulillah sirriitti dhibbarraa dhibbatti qulqullaa'ee jira. Galatoomisii jenna ulfaadhu. Omsa gaa darbeera waan hundumtuumi amma wanta darbee haasaa turre wanta darbeedha sababa waan qabdu dhabdee dhiphina sadarkaa cimaa hamaa keessa galtee amma nama jibbitee hojii jibbitee of jibbitutti illee geessee turte sadarkaa biraarras geessee ture rabbiif galanni guddaa haa ta'u amma fayyadeetta waan darbee waan haasofne taarta jedhee yaadamisi. Waan rakkoo qabaatee miti dhugaadha wanni inni jee maaliif seeta yeroo sanitti akkuma roofuu jalqaba irratti dubbadhee nama hojii biizinasa waliin hojjechaa turreetu jira. Namni san akka obboleessaa akka hiriyaatti amanee waliin hojjechaa ture namni san nagani jechuudha. Haqa kiyya nyaate yeroo sanitti namni san akka haqa kiyya deebisuuf waliin haasawaan ture karaa waatsaappiitiin namni san bakka obsaa wanti irraa haasawaa jirtu caatiidha diraagirraa haasawaa jirtu. Kanarratti ani maaliin godhe akkasii rabbi maal jechaa ooltaa diraagirraa haasawaa jirtaa barnaan jedhe. Akkasii bakka kana booda rabbi irratti dhiise kana booda waa'ee isaatii sin kaasu hojii sin hojjedhu jedhee mucattiisnee ofillee amansiise. Sababa saniitirraa namni kun kan hin amanamne ilmi namaa hin amanamu kana booda ilma namaatillee hin amanu jedheen waa'ee hojii sanii namni natti kaasu hin barbaadu yeroo san keessa jechuudha. Ofii kiyya qubaa kiyya taa'een istireesiin keessan irraa qubaa kiyya taa'een tasgabbeessuu barbaada. Si galee addunyaadha addunyaan ni dhufti ni baddi namni kamuu qarshii ni argata qarshiin ni dhufti ni baddi kanatti nan amana kanaafuu waan sanitti amaneen bakka yeroof qubaa kiyyaan if tasgabbeessuu barbaada. Innis gaa yeroo hedduu akka biyya arabaa irraa waliin dhufnetti finfinnee keessa waliin jiraachaa turre waggaa 2 ol waliin jiraachaa turre jechuudha. Bara 2019 Diisembar irraa jalqabee hanga Ramadaana irratti hanga na dhukkubutti waliin turre. Kanaaf inni sanaan adda bahuun xiqqoo itti ulfaate. Inni rakkoo sammuu godhate immoo
ni maraatimuu maaliif anan adda bahee jiraachuu filate waan jirurratti baay'ee dhiphachaa ture yeroo takka sheeka bira si geessina yeroo takka haakima bira yeroo sanitti rakkoon kiyya kanaa miti sheeka bira dhaqee waan akkasii miti yeroo sanitti ani qobaa kiyya taa'ee yeroo ofii kenne ofii of tasgabbeessu santu ture sanirratti yeroon isaan dhiisee gara Finfinneerraa gara Hararitti dhufeen achi taa'ee fira natti erganii adaa akkuma inni jee adaadaan kiyya jirti natti dhufanii obsaa kootuu maaliif obboleessa keetiin adda baata yeroo hedduu obboleessa kee boo'itiin itti bilbila obsaan akkanatti ammallee na dhiisee deema harmeen kiyyallee asin jirtu biyya ormaa jirti isheenillee achi natti bilbiltee yeroo hedduu maaliif obboleessa kee gattee deemta obboleessa kee dhiistee maa deemta inni sitti bilbilee rakkoo sammuu godhatu waan jiruuf isinillee baay'ee rakkachaa turte kanarratti gaa'anii tasgabbaa'uu hin dandeenye isaan maaliif na hubanne ati rakkoo tokko keessa yeroo seentee jirtu rakkoo san nama sanitti yoo himte namni san yoo sirraan fudhanne darankuu aarta darankuu dallante wanti fooyya'aa dhufu sitti jechuudha namni yoo siin hubanne akkam sitti fakkaata santu ture anis baay'ee natti dhukkube kan mucaan na godhe caalaa isaan baay'ee na harsan jechuudha maaliif nan hubanne namni gariin namaatu waa si godhee sihiriitu sitti godhe mija'a namni gariin sihirii jechuun wanta takka waan sammuun kee itti amane jechuudha. Sigalee dhugaadha sihiriin ni jira rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam isattuu sihiriin godhamti. Haa jiraatu malee sihirii abbaan fedhe sitti haa godhu itti amanuu ati itti amanuu baannaan sammuu kee amansiisuu baannaan sihirii mitinii waan fedhe haa si godhani. Addunyaan kun guutuu sihirii sitti haa gootu. Yoo rabbiin gartee rabbi biraa sitti hin qeebalamin sihiriin sitti taatu jirtu. Sigalee rabbiin maal jaa suuratul baqaraa dhuma gartee ayatul kursii keessatti maal jedha isa qofa jechuudha ka gartee namaas fayyisu ka gartee warra kaanillee qeebaluuf kanaachi ilmi namaa ta'ee shayitaana ta'e ibliisa ta'e wanta gochuu danda'u seerii waan fedhe godhan kan kanatti namana quraanatti namana rabbitti namana namni quraanatti amanu rabbitti amanu waan akkanaa fudhatee waswaasee waan biraa keessa hin galu arrakkoon kiyya haqa kiyyaan dhabe haqa kiyya kana baafachuuf eenyutu na barbaachisa yeroo sanitti yoo dhuftee na wajji teessee haqa kee kan akkana baafna manguddoolleen jira yeroo sanitti gaa manguddoollee haasofsiteen turte akka haqa kiyya baasan manguddoon ani UK irraa biyyuma san keessatti Manchester irraa ergadhee mana mucaa dhaqanii mucaan maqaa isaallee dubbachuun barbaadu amma isa sana yoo haqa kiyya deebisin ani baaseen saaxila garuu didanii jiran akka hin kannine wanni kun waan badaadha namni kuni akka fedhe haa ta'u obboleessa kiyya ka islaamaati nama oromooti ani akka inni naganetti isa galuun barbaadu jimaa jechuun caatii jechuun akka biyya sanitti diraagiidha yoo nan immoo isa saaxilee viidiyoo san fuudhanii hiriyoonni kiyya hedduun jiran biyya UK keessa Ingiliiz irraa fuuneeti nama kana saaxilee akka gartee waraqaan isaa gubatu godhuu dandeenyaa naan jedha akka inni ilmi namaa tokko yoo gartee dhiiga soo baasate aannan baasa namni tokko hoo si diraati deebisitee hamaa yoo si foole ani gaariin olaa fi ammallee gartee haqa kiyya yoo naa deebisee natti tolu haqa bakkiyaan gaafata isa sanitti badaa yaaduun barbaadu si galee karaa seeraatiin karaa gartee barbaachisuun itti deemeen jira karaa manguddootiin jechuun itti deemeen jira yoo didee malee karaa seeraatiin ittiin deema yoo didee dhumarrattiin dhiisa malee akka isaan godhu kanarratti gabaabsee wanta tokko dubbadha sirriidha waan biraa keessaan seenaa jira nama jaaladhaa kabaja malee nama hin amanina si galee an kanarratti barumsa guddaan fudhu si galee yeroo hedduu nama sana hamanuuni baay'ee akkasii miidha dubbachaa jirta baay'ee miidhamteetta yaadi sirri kanaatu ta'e yeroo sanitti amma obboleessa kiyya faadhaan adda bahuu wanti na barbaachiseef qubaa kiyya taa'een of tasgabbeessee jireenya kiyya idilee kan duraan gartee jiraachaa ture itti deebi'aa yaadni isaanis na hubachuu hin dandeenye waliif galuu hin dandeenye kanarratti gaa waan baay'ee naan jedhanii anaa isaaniin faa mana keessatti ni jira yeroo mana keessatti maatii waliin haasoftu lolli ni ta'a waliin loltu isaa waliin yeroo kana keessatti dhoksaadhaan viidiyoo na waraabame faa jira baay'een dallanne sanarratti viidiyoo dhoksanii na waraaban ati amma fakkeenyaaf isaan biratti wanti dubbattu tokko amma maatii kee waliin waa wal loltu tokko ala yoo bee wanti san baay'ee namni akkasitti hubachuu hin danda'u ergasii argiteeti ergasiin argee hay kana faa maa gootan
baay'een aaree waan biraa keessaa haqa kiyya dhabuurraa haqa kiyyaan baafadha jee wanta na aarsirraa gara waan biraattuu na galchee jechuudha. Lakka isinuu diina kiyya maaliif waan kanaa gootan? Maaliif ani xiqqaatu nama gartee sooshaal miidiyaa fayyadamaa ture nama gartee waan dandeettii xiqqoo nan qabu wallaalummaa kiyyaan hawaasa kana saba Oromoo kana tajaajilaa ture saba kana duratti gisee baasanii viidiyoo kiyya akka nama maraatii na godhanii bifa saniin viidiyoo gartee hin tolle yeroo gadhiisan baay'ee natti dhaga'ama. Namoonni hiriyoonni kiyya hedduu natti barreessanii obsaasi dhukkubaa ni maraatte maraata kanaan jeefaa jira laaleen kofla. Namni waan baay'ee jechuu danda'a naagala tokkoffaa viidiyoon suni viidiyoon kamiyyuu eeyyama waan ala baasuun dhorkaadha. Fakkeenyaaf amma nuti gama ogeessa fayyaatiin si wajjin haasa'uuf kana mataa isaallee si eeyyamsiiseen kan si haasa'u eeyyama isaa gaafadheen jechuudha. Itiksiin fayyaan illee eeyyamu namni tokko fedhii isaadha viidiyoo gadhiisuun gaariin turre. Naagala obsaan sadarkaa akkamii akka ture dubbateera miidhamee ture baay'ee miidhameera saayikooloojikaalii baay'ee miidhamee ture dhiibbaa namaarra ga'ee ture sababa kanarraan kan keessa sadarkaa abdii kutannaa cimaa keessa galee ture. Of jibbuu nama jibbuullee gamma kanattillee ga'ee ture miidhaan dhukkubbiin sammuullee irra ga'ee ture garuu namoonni baay'een namoonni maraataa jedhanii kan yaadan yaada akkasii jijjiiruu qabna isinii galeera miti gaarii miti mental illness kan jedhamu asirratti amma dhibee fayyaa dhibee sammuu irratti ibsa xiqqoo kennuun barbaada. Dhibeen sammuu yeroo baay'ee namoonni baay'een kallattii garaagaraa yaadu kaan abaa akkuma jette jinnii jira abaarsa waaqaa abaarsa rabbiiti kan jedhus jira. Qoricha maal jette sehirii filfala sirriitti hojjechiise kan jedhullee ni jira jechuudha. Namoonni baay'een isaanii anyways sababa garaagaraa kan kennamutti dhufuu danda'a. Tokkoffaa dhiphina hamaa yookiin immoo rakkoowwan kanaan dura wanta qabdu tokko yoo dhabdee sababa jeneetikaallee ta'uu danda'a. Dhibeewwan garaagaraa dhibeewwan tokko tokko fakkeenyaaf dhibeewwan kan rakkoo sammuu nama saaxilee jiraachuu danda'u. Dhibeewwan kunniin sababa jijjiirama keemikaalii sammuu keessa jiru waan jijjiiramuu fi kanaaf namni jijjiirama amanaa agarsiisuu danda'a. Haala jireenya hawaasummaa inni kanaan dura hawaasa wajjin qabullee jijjiiramuu danda'a. Miira abdii kutannaa jabaa keessa galuu danda'a. Sadarkaa biraarrillee of geessuu danda'a jechuudha. Akkuma kanaan dura viidiyoo qabannee isiniif dhiyaannee turre. Kan hundumaa keessa darbee inni guddaan amma waa'ee kanaa obsaan akkuma waadaa isiniif galee nawwa hordofaan ture jalqabaa kaasee xiqqoo deemeera bakka biraa deema kan jedhu riyyaan saamsaa illee dubaratti booda carraalannaa finaasaa waan tokko illee nuuf kaasaa ture jechuudha. Akkuma waadaa isiniif galee hordofaan ture obboleettii isaa soofiseen ture mana sheekii geessan. Jaalala obboleettiin qabuuni. Osoo qabaatee baay'ee tola. Akka obboleettii naa jedhanii kennan I think obsee kan jedhamu tokko naaf kennan. Akkuma obboleettii actually yeroo sana yaalaan ture Hamzaa waliin haasaa turre Hamzaa ammoo dhuftee mana koo jira amma mana jirra kana booda obsaan dubaratti yaada isaa waan wajjin taphannaa maal gochuudha hordoffiin goonaa fi maaliif naagala namni tokko immoo waan tokko argatee dhabu miidhaa akkamii akka namarraan gahu yeroo sanatti kontirool gochuu hin dandeessu ta'an dhiibbaa guddaas gahuu danda'a. Kana boodas immoo hiriyoonni kun jiru hiriyoonni keenyaaf saayikaatiristoonni waan ta'eef gorsan laannaa fi hordofnaa waan biraa osoo hin taane at least jijjiiramni baay'ee fayyadamu jijjiiramee jira obsaan akkuma argitanii hojii gurguddaa hojjechaa ture kanaan dura hojiiwwan ispeeshaalii utuunuti yuutuubiin jalqabeen dursee kan jalqabe isadha. Teekinooloojii irratti dhimma garaagaraa irrattis immoo gargaarsa garaagaraas immoo namaaf kennaa ture baay'een keessan akkuma isin beektan jechuudha. Kana boodallee anillee waadaan seenaa ni waamanii dhufaa gorsa yeroo dheeraa wajjin fudhannee waliin haasofna akka ammaa osoo hin taane waan wajjin haasofnu baay'ee qabna. Wanta barbaachisu hundumaas hin goonaaf yaalii barbaachisu hundumaas ni goonaa fi fayyeera inni guddaan amma akkuma argitanii hin taphataa hin kolfaa nan fuudha jechaa jiraama. Ni fuudha. Gaafa rabbi maaliif hedduun keenya ni yaadna waan akkasii goonu garuu kan beeku kan waan san taasisu rabbi ati rabbi maka jechuudha. Sitti barbaada bakka kadhachaa jira. Si barbaadu Taakkaan fadhu naaf laaltaadha. nama barbaadu. Tachiisi jaanchiisuu beektu. Takkee ijaan ka'uu beektu. Tayaaman awwaattu takkuma furri. Tabiligaan annanii. Jechi kun naaf haara nama isi. Taakisii jiraannaan manuma kee kana sheekee amna sunnatallaa warsu. Isti irra deebi'ee kan maal godhate? Tachiisi jaanchiisuu beektu. Oguu ciisii nyaata ciistu. Taadii hiika qaba kuni. Fakkeenyaaf lafa ciisii nyaata lafa ciisti. Siifiin hiika qaba kunis.
abbootii keenya duriitti dubbate wanti kun baay'inaan gara Harargeetti dubbate wanti fakkaata. Tan ciisi jaan ciisu beeku jechuun yeroo baay'ee gaa mana keessatti jaarsaaf jaartii wal lolanii walloliinsa kana keessa waa baay'ee ciisi jaan ciisu beeku namni gariin kootti ciisi kanumatti fudhachuu danda'a. Kanaaf ajaja isii ka gootu jechuudha gabaabaa. Kanaaf gorsi ajaja abbaa manaa dhageessu jechuudha. Dhageessu jechuudha. Kan ciisi jaan ciisu beeku. Kan taa'e jaan taa'u beeku. Yoo gartee dubartii yeroo garii iddoo tokkoon deemu jettee hinaaffaan jira. Hin deemin kan ajaja isii gootu jechuudha kunillee. Tan gartee yaaman awwaattu. Yaaman awwaattu jechuun gaa yeroo gartee abbaan manaa gartee Habibti, jaalleetii, giiftii koo. Giiftii koo jennaan giiftii koo jee osoo yaamee jiru. Yeroo ammaatti jira. Teknooloojiin kun osoo deemaa jira. TikTokiin dhufee wantoonni garaagaraa hedduun dhufee paraankii wanni jedhamullee gara dalagamaa jira. Namni keenyallee faranjiirraa waan kana dhaalee jira. Amma yeroo hedduu dubartiin itti gaafatamummaa guddaa qabdu. Ani egaa dubartii xiqqoo osoo hin taane dubartiif kabaja guddaan qaba. Haadha dubartiidha haadha kiyya obboleettiidhaas garaallee yoon fuudhe egaa haadha mana kiyyaati dubartii kabaja guddaan qaba. Dubartii xiqqoo fi miti. Garuu waan gartee haala amma yeroo ammaa osoo gartee ilmi ishii achi harma itti kennuudhaaf bu'aa jirtu. Itti kennuudhaaf bu'aa jirtu isheen tiktookii hordofti. Tiktookii waraabdi. Abbaan manaa giiftu koon. Kanan barbaadnu nuti. Shabaabni maal barbaada? Dhiirri maal barbaada? Dhiirri wanti barbaadu keessattuu dhiirri Oromoo si galee wanni barbaadan giiftii koo jee yaamnaan ooko ooyyee jecha babbareedaa sagalee bareedduudhaan oowwachuu. Abako baabaaye wooyyee baabaaye warra akkas warra dhiiraadhaa isin dubbadha. Warra dubartii qofa tuqee warra dhiiraa dhiisee dubartoonni illee galuudha. Tanumaan fuudhuu dhabuun mala. As keessaan carraa laalladha jee carraa bittin dhufu dhiironnis jira. Dhiironnis jira. Dhiirri gariin maaltu jira kan dhiiraatu badaadhaa'u. Fadannatti haaran fadan dhiisan. Kan dhiiraa maali beektaa? Osoo bilbila kee osoo gartee haati mana isaa osoo keessattuu wanta kan arginu. Hiriyoota hedduu warra fuudherraayis nin haasofsiisa waan kana baruuf jechuudha. Waan hin gartee fuulduraaf fuudha namni irraan oolu. Experience fudhachuudhaaf. Maalin argi beektaa yeroo hedduu dhalaan tun gama dhalaatiin amanamtuudha dhalaan tun akkamitti amanamtuudha takka heerumte taanaan abbaa manaa kiyyaa jetti mana kiyya jetti bakka jaalalli abbaa manaa isii saniif qabdu baay'ee dabalaa deema. Isiin abbaan manaa isii akka baatuun barbaadu. Dhiirri hedduun maal jedha anniin hidhamee eegaan fuudhee ani firiidamee akka duriitti hin argadhu kun maal irraa dhufe haati mana isaa akka inni gartee mana keessa walii yeroo dabarsitu barbaada. Innis alatti yeroo dabarsa garii hundallee miti gariilleen alarra hiriyaa qabaachuu mala gariin ammoo hojiif deemuu danda'a. Achirraa osoo gartee isiin yaamtu inni aboon irraa dhiisamma osoo gartee abbaa manaa koo jettee yaamti. Inni gartee alatti gartee waan dabarsuu barbaaduuf mana keessatti akkasitti dabarsuun barbaadu dhiira gariidha. Inni ammoo sagalee biraa akka dur gartee jalqaba ol jaalatan sanitti yaamu. Habiibtiitii jaalalleetii jee yaamu. Maal barbaadu? Mana keenyatti abbi kana godhan. Aboo yaa obboleessa isii qofaan mana nutti dhufa. Isii qofaan nyaata sii godha. Isii qofaan ilmoo sii luusisa. Isii qofa hayaati hoo deemtee bashannantu deemtee qofatti. Yoo isiif hojii fuutee hoo kanaan dhaabaa jechuudha. Akkasii gama eebba sanitti deemee. Eebbicha deemina ka deemi jedhan deemtu kan dhaa'e jedhan teessu. Egaa kabajamoo turre tajaajila obsaanii fayyeera fayyuusaa agarsiisuuf taphachaa akka jiru itti agarsiisuuf dhiyeessaa jirra. Kanaaf taphachaa nama taphata warra danda'udha baay'ee nama akkasii rabbii bakka nu fayyisiisin jennan mallee kanaaf taphachuu jirra nu wajjin itti bawaaraa jirtu dheeyyaadha inni guddaan baga rabbi fayyiseen jira itti fufime. Akkasii Hamza na yaadachiise gaatiis. Tayaami jaayyaan Tayaama dhowwaat. Jannisan Tabiligaa ni tokko mafurri. Tabiligaa ni tokko mafurri. Jecha kana maaliif jaalseeta? Biligaa annanii maali? Biligaa annanii jecha. Adda baasuuf jecha lamaan kana. Biligaa annanii fi qoma furrii. Adda baastaa. Qoma furrii kana yoo jaammee biligaa annanii